Harka fuunee akkam jirtu kun Dr. Yoon Bashaanaati. Chaanaalii isin ittiin waa'ee fayyaa keessanii fayyaa maatii keessanii ittiin hordoftan waan ta'eef chaanaalii kana subscribe gochuun maatii keenyatti ida'ama. Odeeffannoo fayyaa asiin daddarbu hordofuufis ta'ee akka isin bira ga'u gochuuf subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaan affeerraa keenya akkasumas immoo viidiyoo kan akka jaallattan waan an beekuuf like gochuun jalqabaa isiniin jedha. Har'a dhiirota baay'eef dhiphina kan ta'e stressii hamaa kan ta'e waa'ee fayyummaa walquunnamtii saalaa faana kan wal qabatu waliin ilaallaa jechuudha. Innis dhiironni hedduun keessan kan na gaafatanii maal jedhanidha. Ani walquunnamtii saalaa marsaa tokko erga raawwadhee sanyiin kormaa yookaan sanyiin dhiiraa erga narraa jigee yookaan dhangala'ee booda qaamni saalaa koo deebi'ee naaf hin dhaabbatu yookaan naaf hin jabaatu. Kuni rakkina maaliifaan wal qabata? Furmaanni isaas maalidha kan jedhanii namoota muraasa miti jechuudha. Har'a isa furmaata isaa akkamitti barbaaduu dandeenya kan jedhu wal duukaa ilaallaa jechuudha. Inni kuni refractory period jedhama. Kana jechuun walquunnamtii marsaa tokko yookaan marsaa tokko erga xumuranii marsaa lammaffaaf akkamitti qophaa'uu danda'u yookaan immoo hamma qaamni saalaa isaanii dhaabbatee marsaa isa taanuuf qophaa'uutti kan jiru refractory period jedhama. Inni kun immoo wantoota hedduu irratti hundaa'uu danda'a. Inni tokkoffaan umurii keenya irratti hundaa'uu danda'a. Inni biraan immoo akkaataa fayyummaa keenya. Kana jechuun dhukkuba biraa yoo qabaanne fakkeenyaaf dhukkuba dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba kolesteroolii, borcii baay'ee hamaa ta'e yoo qabaanne yookaan metabolic syndrome jennee kan waamnu akkasumas immoo qoricha tokko tokko yoo fudhanna ta'e inni biraan immoo alkoolii ta'uu danda'a. Akkasumas immoo hormooniin taayiroidii irraa maddu yookaan immoo kukkumormaa yookaan taayiroidii irraa maddu yoo hir'ate akkasumas testosterooniin keenya yoo gad bu'aa ta'e yookaan low testosterone. Inni gara biraan immoo prolactin kan jedhamu hormooniin qaama keenya keessa jiru baay'ee ol ka'aadha yoo ta'e warri kuni refractory period dheeressuu danda'u jechuudha. Dafnee qophaa'uu keenya nu jalaa gad buusuu danda'u jechuudha. Taayimiin sana gidduu jiru yookaan yeroo sana gidduu jiru akka dheeratu gochuu danda'u jechuudha wantoonni kun. Umuriin akkuma dabalaa deemeen yeroon dafnee qaamni saalaa keenya dhaabbatee marsaa isa taanuuf qophaa'uuf umuriin keenya dabalaa gaafa deemu baay'ee ni dabala jechuudha yeroon isaas. Jechuun dafee qaamni saalaa keenya qophaa'an ta'u yoo umuriin keenya dabalaa deeme jechuudha. Kanaaf umurii fi akkaataa fayyummaa nuti dhukkuba nuti qabnu irratti hundaa'a jechuudha. Dhiphinni illee yeroo tokko tokko stressiin illee wanta kanaa akka nu mudatu gochuu keessatti gahee qaba jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna ree? Inni tokkoffaan dhukkubootaan amma isiniif tarreesse tarii yoo qabaattanii ilaalamuutiin dhukkuboota kanaaf qorichi barbaachisu kennamuu qaba jechuudha. Even viitaamin D illee kan afaan wal qabataa kan jedhan illee ni jiru. Viitaamin D hammi viitaamin D qaama kee keessaa yoo hir'ate jechuudha. Walumaa galatti dhukkuban amma tarreessee fi hormooniin amma tarreesse yoo qaama keessatti hir'atanii fi yoo argamanii dhukkuboonni amma sirrii tarreessimu yoo argamanii isaan jalqaba yaalamuu qabu jechuudha. Dhiphinni hamaan illee yoo jiraate inni illee yaalamuu qaba jechuudha. Inni itti aanu umuriin keenya fakkeenyaaf umurii waggaa tineejii yookaan waggaa naannoo waggaa 18 hanga 25 20 gara jalqabaa warri jiranii akkuma marsaa tokkoffaa fixaniin yookaan immoo akkuma marsaa tokkoffaan sanyiin dhiiraa ispeermiin akkuma dhangala'eenii deebi'ee qaamni saalaa isaanii dhaabbachuun yeroo gabaabaa keessatti dhaabbachuu danda'a yookaan ka'uu danda'a jechuudha. Haga daqiiqaa 15 haga daqiiqaa 30 haga sa'aatii tokko kan hin fudhanne keessatti deebi'ee walquunnamtii saalaa marsaa lammaffaa raawwachuu danda'u jechuudha. Umuriin isaanii 26 haga 45 keessatti immoo haga daqiiqaa 30 darbee immoo haga sa'aatii tokko olis isaan fudhachuu danda'a jechuudha. Waggaa 45 booda haga daqiiqaa 30tti kan jalqaban jiru marsaa lammaffaa even haga sa'aatii 24 illee kan turu yookaan immoo kan eegan jiraachuu danda'u jechuudha. Inni kuni umuriin faakteriidha jechuudha yookaan affeekti godha jechuudha. Inni gara biraani maalidha? Dhiphina istreesii yookaan dhiphina yookaan mukuu jedhanii waamu namoonni tokko tokko. Inni kunis deebinee walquunnamtii saalaaf qophaa'aa ta'uu keenya affeekti gochuu danda'a yookaan immoo hir'isuu danda'a jechuudha.
Kanaaf dhiphina jirullee hir'isuu qabna jechuudha. Inni gara biraan akkaataan nyaata keenyaa, akkaataan sochii qaamaa gochuu keenyaa, inni gara biraan immoo even sa'aatii sanarratti walqunnamtii saalaa hagam amma barbaadu dizaayiriin keenya. Inni kunillee ni murteessaa jechuudha. Wantoota kana keessatti yookaan immoo refractory period keessatti akkuma jalqaba isinitti himuuf yaalee hormooniin taphatan jiru yookaan immoo hormoononni qaama keenya keessaa dabalan hir'atan ni jiru jechuudha. Yeroo kam? Yeroo arroozaal yookaan immoo yeroo walqunnamtii saalaaf qophaa'aa taanee qaamni saalaa dhiiraa gaafa ka'u doopaamiin yeroo walqunnamtii saalaa ol ka'a, doopaamiin jennee kan waamnu ol ka'a. Yeroo dhiirri tokko immoo sanyii dhiiraa dhangalaasu yookaan ijaakuleet godhu doopaamiiniin kun gadi ni bu'a. Prolaktiin jennee kan waamnu immoo hormooniin prolaktiin immoo baay'ee ol ka'a. Akkasumas immoo hormooniin serotooniinii fi oksitoosiin jennee kan waamnu inni kun immoo ol ka'a jechuudha. Gaafa oksitoosiiniin ol ka'u namni sun satisfaayi ta'eera jechuudha. Satisfaayi ta'ee miirri dadhabbii, miirri hirriba jechuullee isatti dhagahama jechuudha. Kanaaf hormoononni kun gaafa dabalanii hir'atanii refractory period keenya yookaan dafnii qophaa'uu dhabuu keenya ni murteessu jechuudha. Kanaaf walumaa galatti ergaan koo har'aa yoo dhukkubni jala jiraate akkuma jalqaba isinitti himee dhukkubni dhiibbaa dhiigaa, dhukkubni dhibee sukkaaraa, dhibee kolesteroolii akkasumas immoo dhibeen prolaktinii ol ka'uu hormooniin prolaktinii jedhamu, ni gara biraan testosterooniin gadi bu'uu akkasumas immoo dhukkuba hormoonii taayiroodii irraa maddu gadi bu'uu wantoonni kun yoo jiraatan jalqaba tiriitit ta'uu qabu yookaan immoo yaalamuu qabu jechuudha. Isaa booda yoo dhukkubni kun hin jiru ta'ee yoo dhiphina qabaanne dhiphina sanas tiriit gochuu qabna, rilaaks gochuu qabna, sochii qaamaas gochuu qabna, baayilaansii daayitii fudhachuu qabna. Akkasumas immoo testosterooniin illee gadi bu'eera yoo ta'e isa cheek gochuutiin isaafis tiriitimentii barbaaduu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf jalqaba yoo wanti kun isin mudate hakiima keessan mariisisaa baay'ee hamaa yoo ta'e dhiphina yoo qabaattan immoo mana keessatti rilaaks godhaa. Sochii qaamaas gochuutiin wanta kana fooyyessuun ni danda'ama jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Yoo jaallattan ammas subscribe gochuu hin dagatina, like gochuu hin dagatina. Wanta isiniif hojjetamu yookaan viidiyoo waa'ee fayyaa, gorsa fayyaa yookaan immoo hubannoo fayyaa yoo barbaaddanii koomentii irratti naaf barreessaa. Galatooma.